Miira kiyya to'achuun dadhabee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12 booddeellee qabxiin maatirikii anaaf dhufee yuunivarsiitii deemeen haa ta'uutii garuu waggaa tokko qofaa baradheen baay'ee wanta na dhukkubeef barachuu wanta nan dadhabeef gara maatii kiyyaatti deebi'een maatiin kiyyaa kolleejjii dhuunfaa na barsiisanii kolleejjii hedduun keessan beektan hedduun keessan immoo ittiin barattan University Kolleejjii Rift Valley keessatti barnoota Computer Scienceetiin baradheen eebbifamee bu'aa bahiin jireenyaa anaan kan jalqabde reefuma dhaladheen gadameessa haadha koo keessaa akkan bahetti haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 2 qabu lamaan keenyiyyuu dubartootadha haa ta'uutii garuu ana malee obboleettiin koo umrii waggaa 1 ol dachee kana jiraachuu hin dandeenye sababiin saamuu akkanadha barichi bara dhukkubni HIV/AIDS addunyaa kanarratti babal'ate keessumaa immoo biyyi keenyi akka Afrikaatti sadarkaa qabattee fi dhukkubni kuni baay'ee tatamsa'ee ture maddi dhukkuba kanaa maatii keenyatti kan seenee haadha koo abbaa koo haa ta'u qulqulleeffadhee beekuu baadhus haa ta'uutii garuu lamaan isaaniiyyuu garaagarummaa baatii jahaatti bara 1991 umriin koo waggaa 4 yeroo guutuu addunyaa kanarraatii darbanii jalqaba kan boqote abbaa koodha itti aanuun immoo haadha koodha haatii fi abbaan koo anaan dahanii waggaa 2 booddee daa'ima lammaffaa obboleettii koo godhatanis haa ta'uutii garuu baay'ee dhukkubsattuu taatee waggaa 1 erga isaan rakkistee booda addunyaa kanarraatii dabartee booddee mataa isaanii dhukkubsatanii mana yaalaa yeroo deeman dhibeen HIV/AIDS dhiiga isaanii keessa akka jiru isaanitti himame kanaan anillee tarii dhukkuba kana qabaachuu nan danda'a jedhameen mana yaalaa geessameen ilaalameen ture haa ta'uutii garuu dhukkubni HIV/AIDS dhiiga koo keessatti hin argamne yeroo sanatti namni dhukkuba kanaan qabame waggaa 1 yookiin immoo waggaa 2 yoo guddate waggaa 5 ol lafa kanarra jiraachuu waan hin dandeenyeef haatii fi abbaan koo dhumuu danda'anii maddi dhukkuba kanaa garuu akka namoonni naannoo keenyaa haasa'anitti abbaa koo akka ta'e dubbatama abbaan koo bara 1987 dirree waraanaatii galee kallachaa haadha kiyyaan fuudhee haati kiyya yeroo sanatti immoo gaa'ela jalqabaa ishee godhattee abbaa manaa ishee waliin walii galuu dadhabdeeti sa'aatii walii kanii kanarratti abbaan koo dhufee haadha koo fuudhee waggaa kan hin guunne keessattis anaan dahanii gaa'ela ho'aa dhukkubni HIV keessa jiru waliin jiraachuu eegalanii kanaan ganamni koo du'a maatii koo du'a obboleettii kootiin eegalee akkuma haati kiyya boqotteen adaadaan koo magaalaa Dirree Dawaa jiraattu obboleettiin haadha koo abbaa manaa ishee waliin anaan sin guddisanaan jettee daa'imummaatti baadiyyaa Wallagga keessaa na fudhattee deemte kan hin dhaladhe Wallaggaatti ta'us haa ta'uutii garuu kan hin guddadhe Harargee magaalaa Dirree Dawaatti Dirree Dawaan magaalaa bal'oo fi sabaaf sablammiin hedduun keessatti jiraatu jalqaba afaan Oromoo qofa beekeen qee warra koorraa adda bahus haa ta'uutii garuu ergan magaalaa Dirree Dawaa jiraachuu danda'ee afaan Amaariffaa fi afaan Somaaliffaa immoo xiqqoo yaaluu beekuu danda'eera kallacha adaadaan koos umriin koo yeroo ga'u mana barnootaa na galchite abbaa manaa isheedhaan abbaa koo jedheen isheedhaan immoo haadha koo jedheen ijoollee isaanii faana barachuu jiraachuun jalqabe haatii fi abbaan koo lammaffaa kunneen ijoollee 4 qabu dhiira tokkoof dubartoota 3 dhiirri tokkoof durbi tokko mana keenya kana keessatti lakkuudha jalqabarrattis isaaniif dhalatanii ana waliin hiriyaa kan ta'an gidduu umrii isaaniitti kan hin argamu dubartoota 3ffaa fi 4ffaa irratti dhalatanii ishiin 3ffaa waggaa 1 na hangafti ishee 4ffaadhaan immoo waggaa 1 na hangafaanii haati keenyi hojii hin qabdu jechuun hojii mootummaa jechuu kooti abbaan keenyi immoo barsiisaa ture booddee irratti biiroo barnootaa seenee dhumarratti beenyaa bahee yeroo ammaa kana mana jiraata
Hanga barnootaan kutaa laman ga'utti gaarummaas ta'e dhiibbaan haati kiyyan irratti gootu haga kanaatti naaf hin galu jechuun hammina ija ittiin ijoollee isheerraa addaan na baastu badaa hagas maratti naaf hin galu. Adaadaan kiyya ijoollee isheef uffata yeroo bittu anaan uffata isaanii irraa hafe yookiin immoo cite suphitee mana ho'aa geessitee ho'itee anaaf kenniti. Nyaata duraan ijoollee ishee waliin waliif naaf dhiyaata. Gaafa ayyaanaa immoo maaddii tokkotti hundi keenyi bakka tokkotti nyaanna. Eegen kutaa lama gahee garuu nyaata erga isaanii fi ijoolleen ishee nyaatanii booda qofaatti golatti naaf kenniti. Wanti kun adaadaa koof gaarii ta'us haa ta'uutii garuu abbaan manaa ishee sababa kootii haadha manaasaa waliin walitti bu'uu kan jalqabe yeroo sanaa. Mucaan kun maal gooteetii ijoollee koorraa fooxaa isheenis dhalchuu dhaluu baannus wallaalaadha jedhee ishee mormaa. Haa ta'uutii garuu adaadaan koo hin fudhattu. Barnootaan qabxii gaarii sadarkaa gaarii kan argatu anadha. Haa ta'uutii garuu torbeetti guyya 2 yookiin 3 sababa uumtee ijoollee isheerraa na hambistee adaadaan koo mana na oolchiti. Booddee irratti immoo jabaadheen kutaa 5ffaa yeroon gahu adaadaan koo mana nyaataa xiqqoo eegaltee manni nyaataa sun milkaa'uu fi bu'aa qabeessa ta'uu fi baatus haa ta'uutii garuu baatii tokkoof bara kana barnoota hin baratu naan jetee addaan na kuchisiistee turte. Haa ta'uutii garuu hojiin rabbii namni nyaata harka isheerraa fayyadamuu waan na dideef baatii tokko booddee bu'aa buufachuu miti kan ittiin jalqabdeyyuu maallaqa jalaa fudhatee deemee hojii kana addaan dhaabdee anaan barnoota keetti deebi'inaan jettee barnootatti deebi'een barachuutti hin fufee. Adaadaan koo umurii ijoollummaa koo kanatti dhaam dhiibbaa xiinsammuu guddaa kana ni dagachuu hin dandeenye na keessa kaa'uun kan jalqabde. Karaa biraan immoo faallaa ishee abbaan manaan ishee dhiiga ana keessaa hin qabne haa ta'uutii garuu abbaa koo kan hin jedhu innis maqaa mataa isaatiin naa baafate raajii koo jedhee yeroo hundaa qixa ijoollee isaatiin otoo hin taane ijoollee isaatiin oliin jaalala naaf kennee na ilaalaa na guddisee. Ayyaanni yeroo gahu haati manaansaa yookiin immoo adaadaan koo anaaf uffata akkanaaf hin binne ni beeka. Kanaaf ijoollee isaaf dhiisee anaaf naaf bitee dhufa. Baran kutaa 7ffaa baradhu akka tasaa ta'ee adaadaan kiyya uffata ijoollee isheef otoo hin bitiin haftee isheen bituun ishee waan hin oolleef jedhee abbaan koo immoo anaaf bitee dhufa. Kun ammas walitti bu'insa guddaa sababa kootti mana keenya keessatti uume. Akkam ijoollee keef dhiistee intala kanaaf bittaa kan jedhuuni. Yeroo kanatti abbaan keenyi ati yeroo ijoollee keef bittee ishee kana immoo ija addaatiin ilaaltu ani sitti dubbadhee beekaayee jedhamee dubbiin jabaatee jaarsi gidduu seeneeti. Inumaa dhiiga keef baga goote jetta malee maaf goote jedhamtaayee jedhamtee adaadaan koo komatamtee jaarsa gidduutti qaanoftee deebite. Kana qofaa miti eega sanaa anaaf adaadaan koo diina dhugaanatti taatee akka mucaa obboleettii isheetti otoo hin taane diina obboleettii isheetti na ilaaluun hojii mana keessa hin hojjetamne kan irra hin beekamne ijoollee ishee harkaan hin tuqsisne ganamaa haga galgalaatti halkanirree hirriba qixxeedhaan kaastee na hojjechiifachaa jiraachaan ture. Kana qofaas miti yeroo tokko qormaan ni jira taanaan guyyaa qayyabachuun yoonnaaf hin danda'amne halkan ka'een ifaa ibsadheen qayyabadhaa. Haa ta'uutii garuu adaadaan koo guyyaa eessa oolteetii halkan ifaa nurratti lakkoofsista jechuun inaaffaadhaan ifaan irratti aamsiti. Akkanuma ta'e immoo otuman dhiibamuu barnoota koottanii dadhabduun turre. Barsiisonni mana barumsaa kiyyaa otoo siif haalli mijatee mana barumsaa kana keessaa karaa dubartootaas karaa dhiirotaas namni haga keetti dandeettii qabu hin jiru naan jedhu. Mana galee qayyabachuuf yeroon waan naaf hin kennamneef gurra kiyya guddiseen dareetti barsiisaa koo dhaggeeffadhaa. Wanta
daree keessatti ta'uu irratti hirmaadhaa. Kan naaf hin galle nan gaafadhaa. Kana hunda keessatti abbaan koo baatii baatiidhaan yookiin immoo torbee lamaan dhufee intalli kiyyaa akkami jedhee hiriyoota isaa barsiisota gaafata. Yeroo isaan yaada jajjabinaa itti himan dhufee natti himuun jabaadhu naan jedhee dugda naaf ta'a. Dhuguma abbaan na alchee otoo narra jiraate illee hanga isaa akka naan quuqamne naan dhamaane natti dhaga'ama. Kanaan otoon jedhu barnootaan kutaa 10ffaa yeroon ga'u dargaggeessi magaala keenyaa maatiin isaa abbootii qabeenyaa ta'an barnoota kutaa 12ffaa xumuree kolleejjii baratu karaa obboloota koo waa'ee koo gaafachuu ni jalqaba. Obboloota koo jechuun ijoollee adaadaa koo intala isheen hangaftuu fi ishee booddee koo jirtu lamaan jechuudha. Yeroo isaanitti siqu lamaan keessaa tokko isaanii kan barbaade isaanitti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu alana isaan bira deemetti waa'ee koo isaan gaafata. Haa ta'uutii garuu isaan deebii gaarii deebii sirrii waa'ee kiyyaa isatti himanii. Inni anaan kan beeku yeroo barnootaan kutaa 10 baratu barattuu kutaa 6 ta'een badhaasa yeroon fudhu barsiisonni dubartoota fakkeenya yeroo godhatan barattoota sadarkaa olaanootiin illee maqaa kiyya kaasanii yeroo haasa'anidha. Dubbii obboloota koo dhiisee karaa hiriyoota gara koo jiranii dhufe. Yeroo kanatti ture obboleettiin kiyya hangafaa jaalallee kiyya na jalaa fudhatte jettee otoo anaa fi inni dubbiin jalqabiin gaaffii jaalalaallee anaaf hin dhiyeessin guyyaa tokko mana barumsaatii yeroo gallu na waliin galee jennaan na argitee kan isheen haadha keenyatti yookiin immoo adaadaa kootti dubbatte. Mucaa sooressaa mitire adaadaan koo amma immoo jettee buddeena ijoollee koo karaa kanaa cufuu jalqabdee jechuun narratti ka'uu jalqabde. Lola kanaan abbaan kiyyallee fiildii deemee guyyaa 3 mana namaa buleera. Guyyaa 3 booddee abbaan koo yeroo fiildiitii deebi'u mana namaatii na waamchistee otoo isheetti hin beekamiin nagaa uumnee jiraachuutti fufne. Otuu abbaan kiyya dubbii kana yeroos dhagaheera ta'ee lola addaatu ammas mana keenya keessatti uumama. Kan nama ajaa'ibu abbaan koo duuba kiyyaan waa'ee koollee qoratee eenyu na waliin akka haasa'u dhiira eenyutu na waliin akka deemu sirriitti ni beeka ture. Kanaanis gorsa yeroo isaa eeggate anaaf kennam. Ati dubartiidha. Qorumsa gurguddaatu fuuldura keetti si eega. Waan guutuu hundumaaf hin ariifatiin obsinaan jedha. Anis yaada abbaa koo cinaacha godheen ofirran dabarsu. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kun waggaa tokko guutuu na waliin deemee booddee irratti anumaaniyyuu jaalalirraa na qabnaan gaaffii jaalalaasaa nan fudhadhe. Obboloonni kiyya mana jiran lamaan garuu kanatti gammadoo miti. Waan akkan ulfaa'een diqaalaa baadheen mana dhufeetti waa'ee koo haasa'u. Abbaan kiyya yoo mana hin jirre qofa waa'een koon dubbatamu. Kanaan ala garuu umrii koo ijoollummaatii kaasee mata duree ta'een mataa dhukkubbiitti uumeen obbolaa dubartootaa 3 gidduutti kan hin haasa'amu anaam. Ilmi dhiiraa hangafti keenyillee akkuma abbaasaa anaan na jaallataam. Maal goote jedheetu anaaf falmaam. Kanaan gareetu mana keenya keessa jiraam. Nuyi 3 fi isaan 4 dhiira 2 durba 1 fi dubartoota 4 haadha dabalatee garaagarummaa guddaatu nu gidduutti uumamaam. Tarii obboleessi keenya hangafaa otoo mana jiruu waa'ee koo kaasanii abaluu waliin deemti jedhanii na hammeessaniiru taanaan inni dafee atoo abaluu waliin bakka akkanaatti ani sin argine abaluu sin argine jechuun haadhaa fi ijoollee walitti buusaam. Kanaan kutaa 11 fi kutaa 12 jaalala gaarii waliin uumnee waliin dabarsinee innis barnoota kolleejjii isaa eebbifamee. Kanaan carraa yuunivarsiitii na dhaqabee haa ta'uutii garuu baatii 4 qofa bakka sana tureen baay'ee na dhukkubnaan abbaan koo dhiisi sitti hafu jennaan barnoota kana addaan kuteen waggaa tokko dabarseen bara sattaanu obboleettii kiyya ishee quxisuu waliin kolleejjii seeneen barachuun eegalee. Alanuman kolleejjii seeneen barnootatti dadhabduun ta'ee obboleettii kiyya waliin hin deema waliin hin gala daree tokkotti baranna. Akkuma ishee dadhabduun ta'ee abbaan koo maal taate mucaan koo jedhee baay'ina waliin rakkataam. Jaalallee koo waliinis hariiroo keenya itti fufneeraam. Karoorri yookiin immoo kaayyoon keenyi barnoota yeroon xumuru sirna gaa'elaa amantaa ortodoksii takliilii anis
kabaja kiyyaan innis kabaja isaatiin magaala kana keessatti wal fuuna jennee waadaa waliif gallee turre. Haa ta'uutii garuu yeroodhaa gara yerootti jaalalleen koo na jibbuu na aarsuu fi kanneen kana fakkaatanii jalqabe. Yookiin walitti buunee walirraa addaan baanu yookiin immoo akka jalqaba waliif karoorsinetti wal kabajnee wal jaallannee waliin turuus hin dandeenye. Kanuma keessatti garuu barnoota koo waggaa 3 baradheen nan xumure. Waggaa 3 akkuman xumureen kanfaltiin obboleettii kiyyaaf malee anaaf guutuunsaa waan hin kennamneef sartifikeetii eebbaa kanfaltii yoo xumurte malee siif hin kennamu naan jedhame. Abbaan koo ni dhiphate. Anaafis kanfaluu dadhabe. Yeroo kanatti ani abbaa kiyyaan hin dhiphatiin nama naaf kanfalu hin dhabuu yookiin immoo hojii matee hojjedheen nan kanfaladhan jedheeni. Kanaan eebbifamnee xumurree otuu sartifikeetiin fudhatiin hanga maallaqni kun sirraa kanfalamutti jedhee jaalalleen koo hojii maatii isaa keessatti raabsaa biiraa magaala keessatti waan daldalaniif qarshii xiqqoodhaan qacarameen akkan hojjedhu bakka naaf argee. Anis gammadeen hojii kana hojjechuu jalqabe. Manneen giroosarii fi hoteelotaaf konkolaataadhaan dhugaatii biiraa raabsaa oolla. Hojiin kiyya konkolaataa irra taa'een maallaqa walitti funaanuudhaan kana gidduutti baatii tokko hojjedheen maallaqan argadhe kanfaltii kolleejjii kanaa yeroon kanfalu jaalalleen kiyya argee. Kana dura isatti sinaasofneen ture. Barnoota gara biraa jalqabde moo yeroo naan jedhu lakkii kan duraayyuu kanfaliin hin xumurree jedheen yeroon deebisuu fi tole san immoo taanaan hagamidha jedhee deemee gaafatee kanfaltii anarra jiru sana narraa kanfalee. Ammas waliin jirra garummoo hariiroon jaalala keenyaa nagaa kan qabu miti. Kanfaltii kana naaf kanfalee torbee booddee lamuu lammataa ija kee arguun barbaadu naan jedhee. Anis maalin balleessee hanga kanoo gaariis hamaas waliin dabarsineerraa atis obsitee na eegdeettaa amma yoo feete na fuudhuu dandeessaa yeroon jedhuuni sin barbaadu naan jedhee. Miira kiyyas to'achuun dadhabee ofii wallaalee waantan jedheef waantan dhiise hin beeku. Haa ta'uutii garuu inni ana biraa deemee daqiiqaawwan muraasa booda gaggabeen hospitaalatti of argee. Yeroo kana ana bira kan ture konkolaachisaa qacaramee ana waliin hojii maatii isaa kana hojjetudha. Hospitaala galeen hanga guyya lamatti kutaa IC jedhamu keessaa bahuu hin dandeenye. Maatiin kiyya hundumtuu dhagahanii na waliin hospitaala bulanii. Sanaan taatee kana booddee jaalalleen kiyya kuni obboleettii kiyya ishee hangafaa waliin hariiroo akka inni eegale nan arges nan dhagayees. Yeroo kanatti na jajjabeessuuf namaddii kan dhufe haala kiyyas ijaan kan beeku konkolaachisaan kun dhiisii siifis waaqayyo jira jedhee na jajjabeesse. Abbaan kiyya waa'ee jaalalaa maatii keenya gidduutti uumame dhagahee kuni abaarsa malee dhiirri tokko obbolaan lamaaniif jaalalleen ta'u jechuun intala isaa sababa kootti lolee. Haa ta'uutii garuu aariisaaf animmoo jaalala konkolaachisaa sana waliin nan eegalee. Anaanis konkolaachisaa sanas hojiin hojjennu kan maatii isaati mitiree hojiirraa nu ariisisee. Mana keenyallee obboleettii koo qabatee dhufuu jalqabee. Kana laaluun waan natti ulfaateef konkolaachisaa hojiirraa ari'ame kanaan maaloo mana kana keessaa na baasii har'aan booddee maatii koo waliin jiraachuun barbaaduun jedheeni. Hojiin qabu haa ta'u jedhee maatii isaarraa adda bahee mana kireeffatee hin beeku. Yeroo hojii gadhiisetti maallaqa qabuun mana kireeffatee na waliin jiraachuu eegalee. Obbolaa koo fi hiriyoota isaanii hiriyoota koo biratti nama kolfaa na godhanii. Mucaa inni sooressi ishee dhiisee obboleettii ishee jaallatee kan jedhamu odeeffame. Yeroo sanaaf dubbii kana otoo hin taane qalbii kiyya tasgabbeeffachuutu waan na tureef jaalalleen koo hojii gara biraa barbaadee konkolaachisummaa argatus haa ta'uutii garuu amala konkolaachistootaa gaa'ela keessatti qaban waan hin beekuuf lakkii kanaan booddee hojii gara biraa hojjedhu jedheen isa dideeni. Innis ogummaan qaboo kanadhaa waggaa baay'een hojjedhee hojii maaliin hojjedhaa jedhee yeroo na gaafatu waa fedhe haa ta'u hagabuu koollee mana kanatti hin du'a malee ammaa kaastee konkolaachisummaatiin nan jiraachistuun jedheeni. Baatii 4 lafa taa'ee hiriyoota isaarraa maallaqa fudhachaa maallaqa liqeeffachaa ture. Dhumarratti waan fuunu waan nyaannu waan dhugnu yeroo dhabnu anis hojii argachuu waan hin dandeenyeef yoo konkolaachisummaa argatteeyyuu hojjedhu na waliin sammuun kee tuqamee. Haa ta'uutii garuu yeroo rakkinaa waliin dabarsine kana
yoomiyyuu waliin hin dagannu jedheeniin innis tole jedhee. Kana gidduutti abbaan koo rakkina nuti keessa jirru beekee akka jaarsaatti jaarsummaa ergeen otoo san kabachiisiin mana koo dhufee qarshii 10,000 bakka inni fide hin beeku naaf kennee. Amma immoo deebiseen jaalallee koo yookiin immoo abbaa manaa kootiin maallaqni argameera, kun baatii muraasa waan nu ga'uuf hojii konkolaachisummaa hin hojjettu jedheeniin. Maallaqittii kanaanis baatii muraasa waliin turre. Baatii muraasa erga waliin turree booda hiriyaansaa tokko suuraa kaasuu shaakalchiisee mana suuraa isaa keessatti abbaa manaa koo qaxaree. Anaaf immoo baatii 2 booda manuma suuraa kana keessatti bakka tikkeettiin muramu kan kana dura hojjettu gadhiistee jennaan mana oolurra bilisaaniyyuu nan hojjedha jedheen abbaa manaa koo waliin hojjechuu jalqabe. Hiriyaan abbaa manaa koo kun maallaqa xiqqoo naafis shallagee lamaan keenyi hojii kana argannee hojjechuu jalqabne. Kana gidduutti ture baruma kana akka tasaa ta'ee carraan deebii mana suuraa kana keessatti ni guutama. Anaa fi abbaan manaan koos maafii yaallu jennee akkuma tasaa goonee waggaa tokkoof baatii 4 mana suuraa sana keessa hojjennee. Waggaa tokkoof baatii 4 booddee carraan keenyi eessa yoo ta'e gaariidha biyya Ameerikaa deemu. Piroosesiinis waliigalaan baatii 8 nutti fudhate. Waggaa 2 keessatti Rabbi seenaa keenya jijjiiree kunoo har'a ispoonsarri nuti argannillee yeroo dheeraadhaaf hanga hojii argannutti nu danda'e amma bobbaanee biyya Ameerikaa keessatti daa'imallee godhannee seenaa jijjiiree waliin jiraachaa jirra. Abbaan koo beenyaa baheera. Haa ta'uutii garuu mindaa inni hojiirraan argatu ol isaaf ergaa gammachiisaa obboloota koo kaleessa diina natti ta'anii carraa kanaatiif sababa naaf ta'anillee akka obboloota kootti ilaalaa nagaa uumeen hundumaa waliin jiraachaa jira. Jaalalleen koo waggaa dheeraa obboleettii koo siin fuune ofii maqaan isheetti badee dubartii gara biraa fuudhee gaa'ela dhaabbatee. Rabbiif galanni haa ta'u. Anis jireenya gaarii keessa jira. Oolmaasaa garuu wanta gaarii waan hedduu naaf ta'e waan na tureef dagachuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu bakkan kufetti bakkan gagabetti yeroo inni na dhiisee deemu ol na kaasee na waliin kan dhaabbate hiyyeessa akka gootiin hagaarraatti waliin jirra. Isa boriillee Rabbi guddaatu beekamu. Har'a dukkana kan hin mul'anne cillimii kan fakkaatu hundi boris itti fufu miti. Karaa kam Rabbi akka isinirraa qaasu hin beekamu. Buddeena kam Rabbi akka isiniif qopheesse hin beektanii. Kanaaf abdiin kutatinaa waan hojjettanitti jabaadhaa yaadan jedhu isiniif hin qabaam. Abbaa keef Rabbi umriif dheeraa siifaa kennunaaf jedha. Ani obboleettii keessan biyya hambaarraatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha. Guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaate tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha. Qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatina. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.